Akkam jirtu hordoftoonni chaanaal keenya baga nagaan dhuftanii Dr. Urgoo Caalati har'a kan isinitti dhufe waa'ee faffaca'iinsa dhukkuboota daddarboon taanee tirrattanii innis akkuma hedduun keessan tarii bakka adda addaatti dhageessanii beekuu dandeessu dhukkuboota duratti beekamoo hin taane hawaasa keenya keessatti dhukkuboota duratti baramoo hin taane dhiyoon kana baay'ee babal'achaa dhufaniiru. Fakkeenyaan akka dhukkuboota onnee, dhukkuba ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa, kaansaroota garaagaraa, kaansariin hedduudha, kaansarii harmaa, kaansarii gogaa, kaansarii sombaa, kaansarii fiixee gadaamessaa, kaansarii dhiigaa, kaansarii mar'umaanii, kaansarii hedduudha. Walumaa galatti kaansaroota fi dhukkuboonni kanaan wal fakkaatan kan daddarboo hin taane jechuudha. Dhukkuboonni kun daddarboo kan hin taanedha. Dhukkuboonni kun haala dhagahamee hin beekneen biyya keenya keessatti dhiyeenya kana daddabalaa dhufaniiru. Reettiin isaan ittiin dabalaa dhufan baay'ee ariifachiisaadha jechuudha. Kanaaf anis kanuma sababa godhachuudhaan dhukkuboonni kun eenyu faadha? Dhukkuboonni daddarboo hin taane kun eenyu faadha? Maaltus nu saaxilee? Maaliif dhukkubni kun duratti erga baay'ee hin jiraanne amma maaltu akka dhukkuboonni kun daraan dabalan taasise kan jedhu, akkasumas immoo maal gochuu qabna dhukkuboota kanneen ofirraa ittisuudhaaf maal gochuu qabna, akkasumas dhiibbaan dhukkuboota kanaa maali? Dhukkuboonni kun dhukkuboota akkamitti nama qabatu, akkamittiin immoo ofirraa ittisuun danda'ama? Yoo nama qabanirree immoo maal gochuu qabna kan jedhuu fi daa'ima irrattirree haala kamiin dhukkuboonni kun daa'imarree akka attaakiin goone, dhukkuboonni kun daa'ima keessattirree babal'achaa dhufaniiru. Haala kamiin daa'ima qabatus akkamitti immoo daa'ima keenyarree dhukkuboota daddarboon taane kanarraa ittifna kan jedhu kan wajjin laallu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin tura. Warri immoo chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan wanta nuti amma booda hojjennu akka isin bira gahu taasisuu hin dagatinaa. Egaa WHO'n irree waa'ee faffaca'iinsa dhukkuboota daddarboo hin taane yookaan immoo non-communicable disease or chronic disease isaan jedhaman kana biyyoota guddataa jiran keessattii fi biyyoota galii gadaanaa qaban keessatti reettii duraan hin jirreen dabalaa akka jiru waggaa tokko dura ibsee ture jechuudha. Haaluma inni ibse kanaan waggaatti nama naannoo miiliyoona 41titu sababa dhukkuboota daddarboo hin taane kanaan lubbuu isaanii badaa jira jechuudha. Kana jechuun naannoo 171 du'aatiif kan nama saaxile jechuudha. Namoota sababoota balaadhaan isaa ta'u dhukkuboota garaagaraatiin du'an keessaa 171 sababa dhukkuboota daddarboo hin taane kanaanii jechuudha akka WHO'n eeretti. Egaa haaluma kanaan kan inni jedhe dhukkuboonni kun inumaayyuu duratti dhukkuboonni kun biyyoota guddatan keessattidha. Haa ta'uti garuu dhiyoon kana waggoota 10 as dhukkuboonni kun caalatti waggoota gabaabaadhaas biyyoota guddataa jiranii fi biyyoota galii gadaanaa qaban keessatti baay'ee babal'achaa dhufee jira jechuudha. Egaa inni kunis sababa mataasaa danda'e qaba. Boodarree kan laallu ta'a. Amma garuu garasitti otoo hin deeminiin dura dhukkuboonni kun dhukkuboota akkamiiti? Eenyu faadha? Garee akkamii wayii qabu kan jedhu gabaabinaan laallaa jechuudha. Dhukkuboota kana akka afuritti qoodee jira. Isaanis tokkoffaa cardiovascular disease jedhamu. Cardiovascular disease jechuun dhukkuboota sirna marsaa dhiigaa miidhan jechuudha. Kana jechuun kan akka dhukkuboota onnee, ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigatii fi kan akka dhukkuba strookii isa jedhamu, cerebrovascular accident yookaan immoo dhukkuba strookii isa jedhamudha. Tokkoffaan isaa. Lammaffaan respiratory disease, dhukkuboota sirna hargansuu miidhan jiru. Isaanillee kan daddarboo hin taane isaanis kan akka bronchial asthma, kan akka COPD kan jedhaman, chronic obstructive pulmonary disease kan jedhamanidha. Sadaffaan dhukkuboota cancers yookaan kaansaroota, malignancy or cancers. Kaansarii hedduu jira akkuma dura isinitti tuquuf yaade kaansaroota. Dhukkuboonni kunillee
dhiyoon kana kan babal'achaa dhufanidha jechuudha. Duratti hawaasa keessa baay'ee kan hin jirredha. Kaansarii waan jedhu kun dhiyoodhuma kana dhagahame namni duratti kaansarii jechuun maal akka ta'e beeku. So inni sadaffaan kaansariidha jechuudha. Inni arfaffaan dhukkuba sukkaaraati. Dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota chronic disease yookaan immoo dhukkuboota namarraa dhukkuboota namarraa namatti hin dabarre irreedha jechuudha. Namarraa namatti hin dabarre yoo jennu baay'ee nama tokkorraa sababa tuttuqaatiin yookaan immoo sababa nama walitti dhiyeenyaan hin darbu jechuudha malee dhukkuboonni kun abbaarraa ilmatti, haadharraa intalatti, haadharraa ilmatti darbuu danda'u jechuudha. Karaa jiinitiin darbuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf DM'n yookaan dhukkubni sukkaaraa maatirraa gara ijoollee isaaniitti darbuu danda'u jechuudha. Dhukkuboota daddarboo hin taane gaafa jedhamu infectious yookaan immoo namaa namatti kan tatamsa'u mooti jechuudha malee maatirraa darbuu danda'u gara ijoolleetti jechuudha. Kana kan ta'u garuu karaa infectioniitiin osoo hin taane karaa jiinitiin jechuudha. So arfaffaan egaa dhukkuba sukkaaraati. Dhukkuboonni garee arfan kana jalatti walitti qaban malee dhukkuboonni kun dhukkuba baay'eedha. Duratti dhukkuboota kana ta'uun hafee kan nama ajjeesu biyyoota guddataa jiran keessatti kan nama ajjeesaa ture kan akka dhukkuba TB, dhukkuba busaa, dhukkuba garaa kaasaa, dhukkuba nimooniyaa warra jedhaman, dhukkuboota infectious ta'an, dhukkuboota daddarboo ta'anii fi dhukkuboota sababa hiyyummaatiin nama qabanidha jechuudha. Baay'inaan kan nama ajjeesaa turan. Haa ta'uti garuu recently data sun geeddaramee dhukkuboota amma dura jedhe kanatu namoota fixaa jira jechuudha. Egaa kun maaliif ta'e kan jedhu maaliif dhukkubni kun kan durirra maaliif daddabalaa dhufan kan jedhutti gaafa deemnu saaxiltoota isaa itti dhufnaa jechuudha. Garuu saaxiltoonni isaa saaxiltoota afur wayiitu jiru. Saaxiltoota isaa san duuba garuu kan jiru maalidha? Industrialization waan jedhamudha. Industrialization jechuun jireenyi magaalaa babal'achuu jechuudha. Jiruun magaalaa kan baadiyyaarra gaafa babal'ataa deemu sun industrialization jedhama jechuudha. Egaa industrialization kun biyyoonni guddataa jiran kun industrialization kun biyyoota guddataa jiraniif haaraadha. Biyyoonni guddatan industrialization fi rakkoo industrialization wal qabatu waan baraniif rakkoo isaa wal qabatu manage gochuu jalqabanii jiru. Garuu biyyoonni guddataa jiran industrialization kun akka positively fudhatama baay'ee industrialization babal'achuun actually waan gaariidha. Garuu immoo rakkoo inni fayyaa namaati irratti qabu kana aware ta'amee irratti barameetoo rakkoon isaan dhufu manage ta'uun jalqabne jechuudha. Saniifidha kan inni biyyoota guddataa jiran keessatti babal'achaa dhufe. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf biyyoota guddatan keessatti dhukkuboota hedduudhaaf screening ni jira, diabetic health education dhukkuboota kana ittisuudhaaf health education program ta'ee miidiyaa mootummaatiin ni barsiifama. Warra immoo saaxilamoo ta'an dursanii screen ta'aniit dhukkubni isaanii sun early stage'itti akka argamu, sadarkaa gara kara jalqabaatitti akka argamu ni taasifama. Kana irratti immoo wal'aan sirree dafee jalqabameet tiriit ta'u jechuudha. Namoonni sun dhukkuba baay'ee hin qabaatin yookaan immoo dhukkuba biraa hedduu dabalataan hin qabaatin wal'aanamu jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu kun hin jiru. Dursanii ittisuun hin jiru. Sagantaan barnootaa namni hubannoo uumuudhaaf sagantaan barnootaa akka mootummaatittis itti qophaa'u baramaa miti. Akkasumas immoo dhukkubni namumti saaxilamuu danda'urree yoo jiraate sistemni nama saaxilame kana dursanii screen ittiin godhanii gara wal'aansatti gashan hin jiru jechuudha. Attentionii baay'ee waan hin argataniif jechuudha. Even dhukkubumaan illee immoo qabamee namni kun dhukkuboota amma jenne kanaan illee qabamee wal'aansa isaatirree argachuun rakkisaadha jechuudha. Qorichis baay'een jiru, manni yaalaa bakka hedduu hin jiru, isaan amma babal'achaa dhufe malee manni yaalaallee nama baay'eerraa fagoodha jechuudha. Namni mana yaalaallee deemuudhaaf karaa dheeraa deema. Sun walitti dabalamee dhukkuboonni daddarboon taane kun nama akka miidhan taasisee jira jechuudha. Kanaaf industrialization kun waan akkamiiti maaliif industrializationiitu duuba jira jenneerra risk factor yookaan saaxiltoonni kun immoo eenyuun faadha kan jedhutti yoo deemnu tokkoffaan physical inactivity.
saaxiltuun dhukkuboota amma jenne kanaaf dhukkuboota daddarboon taane kanaaf nama saaxilu inni ijoon physical inactivity dha. Physical inactivity jechuun bakka tokko turuu jechuudha. Haala jireenya bakka bakkatti nama sochoosne haala jireenya bakka tokko teessee hooggantu jechuudha. Fakkeenya amma anillee amma fakkeenya partially industrialized dha jireenyi kiyya jechuun nan danda'a. Maaliifini umurii koo kara jalqabaa waggoota 15 kara jalqabaa maatii koo wajjin waan tureef maatiin koo immoo qotee bulaadha. Isaan nan gargaara. Gargaarsi nan isaanii godhu sun akkasumas immoo mana barumsa illee isaan miilan sa'a tokko waan akkasii deemna. Maatiidhaaf hojii humnaa hojjechuu jira, san keessa deemu jira, fiiguu jira, maal kana jira. So waggoota 15 kara jalqabaa akkasitti jiraadhe. Ergasiis garuu sama jireenya industrialized kanan jiraadha jechuudha. Kana jechuun bakka hojii nan dhaqaa nan taa'a. Sa'aatii hojii mootummaa 8 taa'eetu mana hojjedha. Achi nan galaa geejjibaa nan galaa. Ammas galee mana nan taa'a yookaan waan tokkoon hojjedha yookaan waanumaan taa'amee hojjetamu jechuudha. Wanti nani godhu waanumaan taa'ee hojjedhu. So kana jechuudha jireenyi physical inactivity jechuun waan tokko bakkuma tokko taa'anii. Kana siin jedhu kaa jireenyi nama baay'eellee kana wal fakkaachuu danda'a. Egaa amma at least anillee fakkeenya anii fi namoonni umuriidhaan natti dhiyaatan jireenya partially industrialized ta'e kana jiraachaa jiru. Garuu immoo tarii ijoolleen keenya fi ijoolleen kiyyaa fi ijoollee kiyyatti dhiyaatan fully industrialized jiraachuu danda'u jechuudha. Hammuma keenya kanallee carraa miilan deemanii carraa sochii gochuu carraa waa gochuu hin qabanii jechuudha. Kanaaf jireenyi physical inactivity ni jedhamu kana jechuudha. Jireenyi bakka tokko taa'anii wanti hundi bakka tokko jechuudha. Karaa yoo deemtu geejjiba wayiitiin deemta. Bakka wayii yoo geesse teesseetu hojjetta. Achi yoo galte manas teesseetuma waan hojjettu sanis ta'e hojii itti fufta. Tokko physical inactivity jechuun isa kana jechuudha. Inni kun risk factor jechuudha. Dhukkuboota daddarboo hin taane kanaaf saaxiltuu guddaan tokko physical inactivity kana jechuudha. Lamaffaan unhealthy diet nyaata fayya qabeessa hin taane. Inni kunillee egaa waan industrialization booda dhufudha. Egaa unhealthy diet jechuun nyaata fayya qabeessa hin taane yeroo garaagaraa illee dudubbachaa turre wantoota kanarratti. Unhealthy diet jechuun nyaata cooma adda addaa of keessaa qabu, nyaata kaaloorii gurguddaa of keessaa qabu, nyaatota ashagamaa paakdi ta'anii nyaata gurguraman akkasumas immoo nyaata baay'ee mi'aawoo ta'an. Nyaatota baay'ee mi'aawoo ta'an commercially packed warra ta'an kunniin nama nyaata unhealthy diet jedhamu jechuudha. Faallaa kanaa nyaanni healthy diet jedhaman nyaata midhaan manaa crops yookaan immoo midhaan sanyii nyaata fuduraa fi muduraa nyaata akka qurxummii fi wantoota nyaata biqiloota jechuudha as general. So kunniin healthy diet jedhamu jechuudha. Egaa recently biyya keenya kanatti egaa namni baay'een rakkoo nyaata akka kanaa kana namni baay'een hin hubanne jechuudha. Gareen hubate jira, garee baay'een garuu ammayyuu ganaadha jechuudha. So nyaata unhealthy diet kana amaleeffatameera jechuudha. Akka jireenya jireenya qanatiitti fudhachuudhaan nyaatota unhealthy diet kana namni baay'ee fayyadamaa jechuudha. Garuu biyyoonni guddatan waan kana baraniiru. Wanti kun rakkoo akka qabu baranii jiru. Kanaaf nyaata unhealthy diet ta'e kana hin nyaatan jechuudha. Already they know nyaata adda baafatanii dubbisanii maal godhanii ogeessa gaafatanii nyaatu jechuudha. Akkasumas sadarkaan hubannoo isaaniillee siqeera kan keenyarra waan baay'ee fagaatee jiruuf healthy diet fi unhealthy diet sirriitti adda baasanii beeku. Rakkoo physical inactivity dhaan dhufu kana sirriitti adda baasanii beeku waan ta'eef waan kana hin godhan jechuudha. Kanaafanidha kan isa industrialization manage godhanii jiru kana an duratti jedhee jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan unhealthy diet. Inni sadaffaan tobacco or smoking tamboo aarsuu jechuudha. Tamboo aarsuun illee akkuma kana dhukkuboota darboon taane hedduudhaaf wantoota nama saaxilu keessaa isa ijoodha jechuudha. Keessattuu dhukkuboota kaansarii garaagaraa duratti jedhesanii saaxiltuu inni guddaa fi inni ijoon smookingidha jechuudha. Kaansaroota qofaaf osoo hin taane dhukkuboota akka onnee, ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhukkuboota biroo kan daddarboon taane birootiif illee smookingin baay'ee
saaxiltuu ijoodha jechuudha. Kanaaf sadaffaan smoking. Arfaffaan alcohol consumption yookaan immoo alkoolii heddumminaan fayyadamuu jechuudha. Kunillee gaafa industrializationidhaan booda dhufe akkuma industrializationiin babal'achaa deemuun warshaaleen adda addaa kan alkoolii gosa adda addaa oomishu babal'achaa deema. Akkuma warshaan adda addaa immoo babal'achaa deemeen aksesiisaa gaafa jiraatu wanti sun gaafa argamu namni fayyadamaa deema. So sunillee akkasuma jechuudha. Alkooliin illee dhukkuboota dura jenne kanaaf hedduu isaaniitti nama saaxilaa jechuudha. Kanaaf WHO illee waan kana arfan akka saaxiltuu ijootitti kaa'ee jira. Waan kana duuba kan jiru immoo industrializationidha jechuudha. Jireenya industrializationititu waan kanaaf nama saaxilee sun immoo dhukkuboota amma jenne kanaaf nama saaxilaa jechuudha. Kanaaf maal godhuu qaba namni dhukkuboota kana maal gochuu qaba jireenya akkanaa kana akkamitti maaneej gochuu qaba an jedhutti yoo gaafa deemnu tokko waan kana itti amanuudha. Rakkoo wanta kanaa itti amanuudha. Yeroo baay'ee namni waan personaalii fees hin goone tokko itti namanu. Waan dubbises haa ta'u waan dhageessu baay'ee itti namanu. Ofii isaatii fees hanga godhutti yeroo baay'ee namni itti amanuu dhiisuun tokko jira. Sun garuu sirrii miti. Nuti fakkeenya akka ogeessatti waan baay'ee argaa jirra. Namoota fakkeenyaa dhukkuboota kanaan dhukkuboonneetiin namoota du'an olka'iinsa dhiibbaa dhiigaatiin namoota qaamni isaanii kara tokko laasha'ee jireenya badaa jiraatan dhukkubni sukkaaraa akka malee kan isaan rakkisu madaa xiqqoon illee irratti baatee hanga miilli faayidaadhaan dhala ta'uusitti agarsiisutti fi akkana fakkaatan lakkoofsa kan hin qabne hedduu argina waan ta'eef nu dhiphisaa jechuudha wanti kun. Garuu namni baay'een hanga waan san argutti wanta dhugummaadhuma wanta kanaatu ni shakkaa jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni kun baay'ee tokko sadarkaa nama dhuunfatitti baay'ee chaalenjiingidha sadarkaa nama dhuunfattu. Maaliifini once yeroo tokko dhukkuba kanaan qabamnaan hedduusaa nama gallakkisanii hin deeman. Dhukkuboonni nama jenne kun nama qabnaan nama gallakkisanii hin deemanii. Kana jechuun tokko yeroo hundaa dhukkuba baannee jiraanna mallattoo dhukkubaa qabaachuu danda'a waan ta'eef mallattoo dhukkubaa fiil godhaa jiraanna san jechuun immoo quality of life keenya badaa deemaa jechuudha. Lammaffaa qorichoota fudhannu. Qorichoonni fudhannu kunis yeroo hunda yoo fudhannu tokkoffaa garaacha keenya illee nu miidhuu danda'a. Onnee keenya kalee keenya illee sammuu miidhuu danda'a. Maaliif qoricha baay'ee karaa kaleetiin gara alaatti bahaa waan ta'eef. Kan biraa tiruu keenya illee miidhuu danda'a. Maaliif qoricha baay'ee tiruutu daakee baasaa jechuudha. Kanaaf tiruu keenya illee miidhuu danda'a. Dagachuu illee dandeenya. Gidduudhaan illee immoo qoricha misgoonee miidhamuu dandeenya. Kanaaf sadarkaa nama dhuunfaatti illee dhiibbaa hanga kanaa qaba jechuudha. Sadarkaa immoo maatiitti illee ikonomikaalii maatii sanii miidhaa jechuudha. Maaliif namni kun ji'a ji'aan qoricha deemee bitata. Ji'a ji'aan fudhata qoricha kana. Qorichi kun immoo qarshiidhaan bitama. Gaafa immoo ji'a ji'aan mana yaalaa kana deemu yeroo isaa ni guba. Yeroo isaa hojii isaa dhiisetu kan deemu. Qabeenya isaa balleessa. Suni sadarkaa nama dhuunfaatti illee sadarkaa maatiitti illee even sadarkaa biyyaatti illee bardanidha jechuudha. Maaliif takka nama qabnaan akka dhukkuboota daddarboo ta'anii takka ganna lakkisanii deemanii yookaan immoo qoricha torban tokko guyyaa 5 fudhatameetoo kan nama gallakkisu waan hin taaneef namarra jiraatu jechuudha. Sun immoo bardanii sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa maatiitti sadarkaa biyyaatti bardanii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf kana itti amanee namni dhukkuboota kanneen ofirraa ittisuutti amanuu qaba jechuudha. Kanaaf akkamitti ofirraa ittisa namni dhukkuboota kana akkamitti ofirraa ittisuun danda'ama kan jedhutti gaafa dhufnu sababoota yookaan saaxiltoota sanitti gara saniin nu deebisaa jechuudha. Maal gochuu qabna? Tokkoffaa physical inactivity kana balleessuu. Haalli nuti jiraan karasitti akka nu dhiibu barree physical inactivity kana avoid gochuu. Akkamitti avoid goonu? Tokko akkuma yeroo garaagaraa jennu sochii qaamaa gochuu. Sochii qaamaa dhaabbataa gochuu. Kana yeroo jedhamu baay'ee callisameetuma wanta jedhamu miti. Wanna ragaa qabu evidence based WHO'n irree waan recommend godheedha jechuudha. Namni kamiyyuu guyyaatti daqiiqaa 30 sochii dhaabbataa taasisuu qaba. At least yoo xiqqaate daqiiqaa 30 sochii dhaabbataa yoo taasise wantoota amma jenne kana hunda
kana qofaan ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Kanaaf sochii qaamaatiin namni kamiyyuu guyyaatti daqiiqaa 30 sochii qaamaa dhaabbata. Sochiin kun sochii salphaallee ta'uu danda'a, fiigicha salphaa ta'uu danda'a, wadaroo utaaluu ta'uu danda'a. But it's better aerobic yoo ta'e ni filatamaa jechuudha. Kanaaf sochii qaamaa gochuudha. Sochii qaamaa malee immoo wanta amaleeffatamuu qabu waan biraa namni waan wayii miilan deemu amaleeffachuu qaba. Karaa gabaabaa fakkeenya geejjiba eeguun dirqama miti. Hanga deemuu dandeenyutti, hanga fayyaa qabnutti, hanga dhaabbannee geejjiba biraa eegnu karaa daqiiqaa 15-20 it is better miilan deemuu yoo amaleeffanne gaariidha. Kun wanta gaariidha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliifin waan san yeroo hunda goona waan ta'eef hanga deemuu dandeenyutti karaa akkasii karaa gabaabaa dhaabbannee hanga waan biraa eegnu deemuu miilan deemuu amaleeffachuu tokko isa kana. Inni biraa akkuma dura isin jedhe alcohol consumption dha. Wanta kana wanti nama saaxilu alcohol consumption dha. Alcoholii kana hanga danda'ameen avoid gochuu, if possible avoid gochuudha. Yooma avoid gochuun kan cimu ta'e reduce gochuu. Reduce gochuun immoo hangamitti kan jedhuu fi dhiirotaa fi dubaraaf garaagara. Enzaamiin alkoolii bulleessu dhiira fi dubara keessatti wal qixa miti. Kanaaf dubaroota keessatti sama waan xiqqoo ta'eef alkoolii dhumti ammaantii xiqqoon illee enzaamiin isa bulleessu xiqqoo waan ta'eef dubaroota miidhuu danda'a. So dubarootaaf for example biiraa bootilii tokko fi sanaa gadi guyyaatti, dhiirotaaf immoo bootilii 2 fi sanaa gadi. Kana ol ta'uun qabu jechuudha daayilii akkasitti dhaban jiru. So yoo dhiisuun illee kan cimu ta'e kana dabarsuu dhiisudha jechuudha. Kanaaf alkoolii haala kana consumption isaanii sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa smokingii kana smokingiin baay'iniinis recommend ta'u namni kamiyyuu hir'isuu osoo hin taane dhiisudha kan inni qabu. Homaa gaafiin qabu kun jechuudha. Maaliifini smokingiin dhukkuba fi it is risk factor for any disease. Dhukkuba kamiifuu risk factoridha smokingiin. Dhukkubni inni saaxiltuu hin taane hin jiru jechuudha. Kanaaf hir'isuu maal osoo hin taane smokingii tootaalii dhaabuudha jechuudha. Kan xuuxoo jiraate dhaabuudha. Warri kaan immoo namni tunne da'uu xuuxu itti siquu dhiisudha. Baay'ee smokingii irratti wanti beekamuu qabu smokingii ofii xuuxuu qofa miti. Secondhand smoking kan jedhamu jira. Kan namni biraa yoo xuuxu, namni biraallee si biratti yoo xuuxe almost you are exposed. Namni biraa na biratti xunna nama an saaxilamaadha jechuudha. Kanaaf secondhand smoking kanarree of eeguu barbaachisa. Ofii qofa osoo hin taane nama si biratti namni biratti xuuxu irraarree fagaachuu qabna jechuudha. Kanaaf isa san haala saniin ittisuudha jechuudha. Inni biraan healthy diet keenya sirreessuu. Soorata yeroo soorannu yeroo garaagaraa kanallee jechaa ture. Tokko yeroo nyaannullee amma nyaachuu nyaata yeroo tokko baay'ee nyaachuurra xixiqqeessinee dafnee nyaachuu amaleeffachuu. Akkasumas immoo galgalarree nyaata yeroo nyaannu akkuma nyaanni gara siree deemuu dhiisuu. At least nyaata nyaanne it is better irbaata keenya sa'aatii tokkoon dura yoo nyaanne gaariidha. Sana ta'uu nafee gaafa nyaata nyaannee gara hirribaa deemnu sunirree inappropriate weight gain fida jechuudha. Sana immoo wantoota dura jennisaniif nama saaxilaa. Kan biraa dietary selection nyaata filachuu. Nyaatota dura jennisan avoid gochuudha jechuudha. Sana avoid gochuudhaan nyaatota healthy diet jedhaman kan akka fuduraa, muduraa, midhaan nyaataa wantoota akkasii kan hedduudha. Nyaanni healthy diet jedhaman yeroo garaagaraa kaasaa turre karaa YouTube kiyyaas viidiyoo garaagaraa irratti hojjedheen ture. San illee ilaaluu dandeessu. Dhukkuboota hedduu isaa kophaatti irratti hojjedheen ture. Fakkeenyaaf waa'ee dhukkuboonni irratti hojjedheen ture. Diteelii isaa ilaaluu dandeessu keessa galtanii. Akkasumas dhukkuba sukkaaraa diteelii isaa hojjedheen ture waan ta'eef san diteelii tokkoon namni barbaadu jiraannan achi keessa galee ilaaluu danda'a. Kanaaf dietary selection yookaan immoo nyaata haala kanaan filatamuu barbaachisa. Inni biraa daa'ima irratti jireenya industrialized life kun daa'imaaf baay'ee dangerous. Even baay'ee inni kun
biyyoota guddataa jiran qofa keessatti osoo hin taane biyya guddatan keessattuyyuu baay'ee chaalenjiin jira jechuudha. Maaliifini ijoolleen ganama mana barumsaatti akkuma umurii ishii ga'een waggaa 3 gaafa guutti mana barumsaan deemu. Mana barumsa taa'anii yaa'u baay'inaan taa'aniitu makaa baratu. Achitti tiraanspoorteeshiniidhaan deebi'u. Achitti manattis immoo taa'aniituma hin dubbisu hojii manaa hojjetu. Taa'aniituma tarii muuvii faallee yaalli itti maatiin eeyyamee fi maatiin muuvii wajjin ilaalu jira. Taa'anii geemii taphachuu jira. Achumaan immoo rafuu achumaan immoo ka'anii mana barumsaa geejjibaan dhaquu achumaan achi taa'u. So this is bad life. Yeroo saayikiliin kun cabuu qaba jechuudha. Kanaaf daa'imman tokko unnecessarily miidiyaa hin taane irratti teessee sammuu isaanii bombaardii gochuu qabanii sun of eeggannoo taasifamuu qaba. Daa'imman mana barumsaatti yoo galan bakka tokko akka hin taane taasisuu. Araada yookaan araada akka geemii maal kanaan akka qabame taasisuu bakka tokko taa'uu qabanii haala itti daa'imman sun sochootee yeroo qabnee fi yeroo nu qabneef san keessatti daa'imman sun sochootee haala itti taphattu mijeessuufii qaba jechuudha maatiin kamiyyuu. San ta'uun hafee ijoolleen akka amma jedhan kana oguun from their early childhood dhukkuboota daddarboo hin taane kana develop godhu jechuudha. Sun immoo hagam akka dangerous ta'e tilmaamuun salphaadha jechuudha. Kanaaf ijoollee irratti inni biraa ijoollee irratti waa'ee daayitii irratti same akkuma nama jabaa ijoolleedhaaf illee daayitii select gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa yeroo tokko baay'ee jireenya baadiyyaa jiraachuun sama fakkeenya nu fayyadee jira jedhee tan amana anaa fi namoota akka kiyya parshaalii jireenya baadiyyaa jiraate jiruun baadiyyaa sun dhukkuboota daddarboo hin taane kanaaf protectiividha. Irraa nama ittisaa jechuudha. Maaliifini akkuma namni kamuu beeku fakkeenya qote bulaan tokko gaafa gara hojiitti bobba'u gaafa qonna isaa irratti bobba'u guyyaa guutuu fakkeenya deemaa oolu sun mi'a baatee galu sun ganamaan ka'ee hin deemaa hin galaa achi deemaa oola. Karaa fagoo deemanii midhaan isaanii walitti sassaabbatu. Midhaan sanni dha'u yeroo dha'anillee guyyaa guutuu deemaa oolu. Sama taayirsam dadhabsiisadha. Haa ta'utii garuu immoo karaa biraadhaan dhukkuboota daddarboo hin taane kanarraa nama ittisaa jechuudha. Ijoolleen isaanirree akkasuma jechuudha. Hojii san isaan gargaaru waan ta'eef that's protective. Egaa akkasillee gochuun danda'amuu baatu gadi ammallee deemnee akkasitti maatii keenya haalli itti gargaarree sangoon jiraachuullee baatu manuma keenyatti bakka jirrutti ofii keenyaa fi ijoollee keenyas inaktiif taanee akka bakka tokko taa'uu kan wantoota amma jenne kanarraa of eeguu qabna isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a kanuman isiniin jechuu dhufe tinki waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo laayik gochuu hin dagatina. Gaafii biraallee yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessaa. Fayyaa ta'aa.